Jireenya kee keessatti namoota amaloota arfan kana qaban irraa fagaadhu. Tokkoffaan namoota yeroo isaan barbaachiste qofa si barbaacha dhufan yeroo ati barbaadde isaan argachuu hin dandeenye irraa fagaadhu. Lammaffaan namoota ilaalcha kee hubachuu hin dandeenye fi ilaalcha kee gadaantummaadhaan ilaalan akkasumas siif tuffii qaban irraa fagaadhu. Sababni isaas teessoo fi kabaja abbaatuuf jalaan deemaa jedhamiti Oromoon. Sadaffaan namoota yeroo ati dogongorte sin gorsinee fi wanta ati hin qabne si dinqisiifatan. Namoonni akkasii jireenya kee keessatti ba'aadhas balaadhas irraa fagaadhu yookiin ofirraa fageessi. Arfaffaan namoota yeroo ati waan tokko hojjechuudha yookiin akka hiriyaatti ittiin mari'atte yeroo siif qaban yookiin yeroo kana hojjedhu amma maaltu si muddasin jedhan irraa fagaadhu. Sababni isaas ati seessee akka yeroo eegdu si gochaa jiru malee dhugaan jiru garuu yeroon taa'ee si eegu si gochuu hin danda'a waan ta'eef. Kanaaf jireenya kee keessatti namoota akkasii sanarraa fagaadhu. Dhumarrattis iddoo oolmaa